Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network. Oborraa Global Media Network irraa oduu saatanaan isinitti himaa oduu waliin Ambadaasaa Jaafaree. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran guyyaa lammaffaaf diddaa nyaata lagannaa itti fufaniiti jiru. Diddaan lagannaa nyaataa kun namoonni uffata keelloo uffachuun dhaddacha banaa irratti hirmaachuudhaaf ammajjii 19 gara mana murtii dhaqan hidhaman haa hiikaman kan jedhuu fi sarbamiinsa mirgoota namummaa mana hidhaa Qaallittii keessatti Koloneel Gammachuu ayyaanaa irratti taasifamaa jiru haa dhaabbatu. Maatii fi namoonni hidhamtoota dubbisuudhaan dhufan poolisii mana hidhaa Qaallittiitiin sirnaan keessummeeffamaa waan jiraniif adeemsi kun haa sirratu jechuun guyyaa kaleessaarraa diddaa lagannaa nyaataa itti fufaniiti jiru. Oduun wal fakkaatuun Koloneel Gammachuu ayyaanaa mana hidhaa Qaallittii keessatti kutaa dukkanaa lafa jalaa namoota ajjechaan himataman gidduutti hidhamee jiraachuun hedduu nu addeessa jechuun qondaallee ABO olaanaan obbo Baatee Urgeessaa himaniiti jiru. Koloneel Gammachuu ayyaanaa qondaala ABO yoo ta'u hayyoota Oromoo ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman keessaa nama tokkodha. Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa halkan edaa ammajjii 28 bara 2020 akka baay'inaan godina Walloo magaalaa Kamisee buufamanii qubsiifamanii jiraachuu jiraattonni himan. Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa kun magaalaa Kamisee fi magaalaa Baatee kan dhuunfatanii jiran yoo ta'u lola guyyaa lamaan dura daawwee caffee ganda Masaarat keessatti ta'e sababeeffachuudhaan baay'inaan halkan edaa gara magaalaa Kamiseetti godaruudhaan magaalaa Kamisee qubsiifamanii jiraachuu jiraattonni himaniiti jiru. Godina Matakkal aanaa Manduuraa keessatti ajjechaan jumlaa uummata Gumus irratti hidhamtoota Amaaraatiin gaggeeffamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitti simbiraan keenya. Godina Matakkal aanaa Manduuraa keessatti ajjechaan jumlaa uummata Gumus irratti hidhattoota Amaaraatiin gaggeeffamu hammaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Aanaa Manduuraa magaalaa Gilgal irraa kiiloomeetira 5 fagaattee kan argamtu ganda Eediidaa keessatti Gumusoota 37 ajjeefamanii jiraachuun gabaafame. Uummanni Gumus ajjeefaman kana irraan dabalataan manneen isaanii gubatee jiraachuu uummanni gandichaa hunda jechuun hanga danda'amutti daggalattee baqachuus mirkaneessaniiti jiru. Aanuma kana ganda Daabuyee keessatti manguddoo biyyaa lama ajjeefamaniiti jiru. Ganda Duubaangee jedhamu keessatti obboleettii Adigoo Amsaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumus duraanii abbaa warraa ishee waliin ajjeefamtee jiraachuu gabaafameeti jira. Ganda Dikal keessatti dubartoota 6 daa'ima 9 fi dhiirota 11 walumaa galatti namoota 26 ajjeefamanii jiraachuu maddeen gamaasan. Ganda Maanjaarii keessatti ammoo dubartii 3 dargaggoota 7 fi namoota gaheeyyii 2 walii galatti namoonni 12 ajjeefamanii jiraachuus dubbataniiti jiru. Manneen uummata gandaa kan keessa jiraatanii guutumatti hanga jedhamu danda'amutti ibiddaan gubachuus dubbatan. Ajjechaan gaagama manneen jireenyaa gubachuu kun hidhattoota naannoo Amaaraatiin isaanirra gahaa akka jirus gabaasaniiti jiru. Qondaalonni TPLF sababa lola Tigraayin to'annaa seeraa jala oolan 15 ol ta'an har'a jimmata 29 bara 2020 akka lakkoofsa Awurooppaatti mana murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa ramaddii araadaa dhaddacha yeroo beellamaa irratti dhiyaachuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Qondaalonni TPLF sababa lola Tigraayin to'annaa seeraa jala oolan 15 ol ta'an har'a jimmata 29/2020 akka lakkoofsa Awurooppaatti mana murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa ramaddii araadaa dhaddacha yeroo beellamaa irratti dhiyaataniiti jiru. Hundeessaa TPLF kan ta'e obbo Sibaat Nagaa Afaayee duraanii mana murtii federeeshinii fi pirezidaantii duraanii naannoo Tigraay obbo Abbaay Walduu kanneen mana murtiitti dhiyaatan keessaa qondaalonni TPLF wayita mana murtiitti dhiyaatan hedduun isaanii kun yeroo lammaffaadha. Mootummaan akka jedhutti miseensonni gameeyyiin TPLF kunneen yakka biyya ganuu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa banuu fi hokkara meeshaa waraanaatiin deeggarame kaasaniiti jiru jechuun himata irratti baneeti jira. Namoonni kunneen gareedhaan himanni kun irratti baname kan hafe dhuunfaadhaan himanni irratti dhiyaate hanga yoonaa hin jiru. Lola Tigraay booda akkaan adamsamaa kan turanii fi akka karaa nagayaatiin humna waraanaa biyyattiitti harka kennataniif gaafatamaa kan turan qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin TPLF hedduun humnaan to'atamanii
kan ammoo ajjeefamaniiti jiru. Waggoota dheeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan ture obbo Siyyum Masfinii fi hundeessaa dhaabichaa keessaa tokko kan ta'e obbo Abbaa Isaayyee kanneen ajjeefaman keessaa qondaalonni kunneen harka kennuu diduudhaan kaayyoo isaan irratti cechanii lubbuu isaanii wareeganiiti jiru. Kanneen akkaan barbaadamaa jiran keessaa pirezidaantii naannoo Tigraay fi durataa TPLF kan ta'e Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el hanga yoonaa eessa buuteensaa hin baramne. Mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa naannoo Tigraay buufata raayyaa ittisa biyyaa kaabaa jiru irratti haleellaa raawwatan jechuun tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu erga labsee ji'a lama ta'eeti jira. Dahoon waraanaa kun waan salphaa hin turre hedduun lubbuu dhabanii kan qeerraa buqqa'aniiti jiru. Jaarmayaaleen gargaarsaa lammiin naannoo Tigraay jiran hedduun deeggarsaaf harka namaa ilaalaa jiraachuus dubbataniiti jiru. Wal dhibdee daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gidduu jiru ilaalchisee Suudaan deebisaa laatteeti jirti. Gabaasa kana haala armaan gadiitiin isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasni Aljazeeraa akka mirkaneessutti kan Itoophiyaan daangaa kiyya seentee qabatte jettu kijiba jettii Suudaan jechuun gabaaseeti jira. Roobii darbe Suudaan waraana gara daangaa Itoophiyaatti bobbaastus lafuma Suudaan irra malee gara Itoophiyaa kan hin bobbaasin ta'uu ministeerri dhimma haajaa alaa Suudaan Mansuur Baaloodiin Aljazeeraatti himaniiti jiru. Waldhibdee Itoophiyaa fi Suudaan kan ta'e lafti alfashaaqaa daangaa idila addunyaa kan Suudaan taatullee qonnaan bultoonni Itoophiyaa irra qubsiifamanii kan turan akka ta'e gabaasni kun himeeti jira. Alfashaaq qabatamaan lafa irra kan jiru kaaba dhihee Itoophiyaa naannoo Amaaraa yoo taatu lafa Suudaan Gadaariif waliin walitti jira. Bara 1902 hanga bara 1907tti koloneeffannaa Awurooppaatiin daangeeffamus bara 2008 waliigaltee Itoophiyaa fi Suudaaniin lafichi kan Suudaan ta'uu daangaan ishee keessatti sararamu garuu qonnaan bultoonni Amaaraa akka tasgabbiin irra jiraatan jedhameeti jira. Gibira lafa alfashaaq irraa argamu Itoophiyaaf oola ture. Baatii muddee keessa dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii nuti olaantummaa seeraa kabachiisuuf Tigraay dhaqnu Suudaan carraa kanatti fayyadamuun waraana guddaan nutti bobbaaftee daangaa keenya hanga kiiloomeetira 4 yookiin miilii 25 seentee qabatti jechuun himatteeti jirti. Itoophiyaan ammas rakkicha karaa nagaa fi mariitiin furutti amanna. Koree daangaa kan biyyoota lamaan irraa ijaarame qabannee yoo jettu Suudaan nutis waraana keenya lafuma keenya daangaa cinaa qubsiifanne hariiroo ollummaa gaariitiin akkuma duraanitti jiraachuu feena. Haa ta'u malee haala irratti hundoofneeti akkaataa haalichaatti dubbii furra. Yoo Itoophiyaan diddee diinummaa filatte nutis akkasuma goonu jechuun dubbateeti jirti. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduun ammaaf qabnu hammanuma anaan saa oduutiin hamma walitti deemnutti turtii gaarii.